kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessaadhaaf biyya alaa kan jirtan hordoftoonni amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa kan taatan hundinuu nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu? Ameen. Maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyo fayyisaa keenyaa, maqaa jaallatamtuu, kabajamtuu fi eebbifamtuu kan taate haadha isaa giftii keenya maaramii, ergamoota qulqulloota, wareegamtoota mara faanaa baraatii hanga baraatti kan sodaatamee kan kabajame nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa abbaa keenya kabajamaa Gabra Manfas Qidduusii biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hundinuu baga nagaadhaan geessanii. Eebbi waadaan sugni isaa nurra oolee haa bulu. Egaa barumsi keenya har'aa waliin barannu waa'ee abbaa guddicha qulqulluu abbaa keenyaa Gabra Manfas Qidduusii waliin barannaa. Waaqayyo iccitii isaa dhokatee achi asanaaf dhiyeessee anaaf ibsi arraba koorra kaa'ee Suraafeliidhaaf Kiruubeel sakatta'anii qoratanii bukkee ga'uu kan hin dandeenye sana Waaqayyo anaaf ibsee arraba koorra kaa'ee isiniif immoo lapheerra kaa'ee Waaqayyo hunduma keenya barsiisu. Mata dureen barumsa keenyaa har'aa waliin barannu mataa qulqullootaarraa eebbatu jira. Mataa qulqullootaarraa eebbatu jira. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6. Mataa qulqullootaarra warra Waaqayyoodhaaf addaan ba'an, warra Waaqayyoodhaaf filataman, warra jaalallee Waaqayyoo ta'an, warra mootummaa Waaqayyoodhaaf kaadhimamanii jireenya addunyaa kanaa tuffatanii dubbii Waaqayyoodhaaf iddoo olaanaa kennanirra eebbatu jira mataa isaaniirra jedhe ogeessichi Solomoon. Karaa adda biraa lakkoofsa 7 gubbaarratti immoo akkas jedhe, yaadannoo qulqullootaa gochuun eebba namaaf laata jedhe. Yaadannoo qulqullootaa gochuun warra mootummaa Waaqayyoof jecha hojii qulqullinaa hojjetanii Waaqayyo isaaniin qulqulleesse. Foon isaaniis lubbuun isaaniis qulqulluu kan ta'an cubbuu addunyaarraa bilisa akka ba'aniif gooftaa keenyatti amananii maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiidhaan ajaa'iba gurguddaa kan hojjetan warri isatti amanan jaalallee isaa kan ta'an dhugaatti warri isa waaqessan fira isaanii lammii isaanii dhiisanii Kiristoos duukaa warra bu'an isaan kana yaadachuun eebba namaaf laata jedhe. Egaatii har'aa buurri keenya waggaa waggaadhaanii ji'a ji'aan qulqulloota Waaqayyoo kan nuyi yaadannu buurri keenya kitaaba qulqulluuti jechaadha. Nuti buurri keenya akkuma gooftaan keenya Yesus Kiristoos jedhe, ani seera raajotaa fi barattootaa diiguudhaaf hin dhufne jabeessuudhaaf an dhufe jedhe malee Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti akka dubbate buura gooftaan keenya jabeesse sana waan inni godhaa nuun jedhe gochuu, kan inni hin godhinaa nuun jedhe immoo akka hin gooneedhaaf ajaja gooftaa keenyaa raawwachuuf jecha qulqulloota Waaqayyoo ji'a ji'aan waggaa waggaan yaadanna jechaadha. Har'a gaa qulqulloota jiran keessaa abbaa keenya Gabra Manfas Qidduusii waliin barannaa. Waaqni Gabra Manfas Qidduusii nu haa barsiisu. Egaa dhugaadhumatti Gabra Manfas Qidduusii eenyudha? Nama akkamiirra dhalatan? Seenaa akkamii qabu? Kan jedhu akka barannuuf Waaqni Abune Gabra Manfas Qidduus nuuf haa ibsu. Dhugaadhumatti abbaan keenya Gabra Manfas Qidduusiin nama dhalooti isaanii biyya Gibxii ta'an iddoon isaa jedhamtutti abbaa isaanii Simi'ooniidhaaf haadha isaanii Aqileesiyaarraa muddi 29 wareegaadhaan nama dhalatanidha. Abbaa fi haadhi isaanii waggaa 30 guutuu dhala dhabanii bara hedduudhaaf gaddaa turan. Garuu dhala dhabneerra abdii kutanneerra hin jenne kiristiyaanummaa keessattis abdii kutachuun hin barbaachisu waan ta'eef waggaa 30 guutuudhaaf dhala yoo dhaban illee Waaqayyo nuuf kenna, Waaqayyo nuu kenna, nu yaadata jedhanii bo'anii kadhachaa turan. Guyyaa tokko Aqileesiyaan dhugaadhumatti gara mana kiristiyaanaa dhaqxee fakkii Sillaasee uumaa keenya dura dhaabbattee maaloo yaa Waaqayyo ilma si gammachiisu kan abboommii kee eegu qulqullina kan jaallatu naaf kenni jettee kadhatte.
nama qulqulluu ta'e, nama hojii jal'inaan hojjenne, hojii ammeenyaan hojjenne, seera kee irraa nama hin darbine, nama seera kee eegu naaf kenni jettee kadhatte. Egaa dhugaamatti nuyi warri dhala hin qabne, kan dhala hin qabne maal jennee kadhanna laata? Dhala akkamii Waaqayyoon nuu kenni jennee kadhanna laata? Waaqayyoodhaan akkamittiidhaan waammanna laata? Dhugaamatti abbootiin keenya yoo yaa Waaqayyo nama si gammachiisu mana kee keessatti waan gaarii hojjettu nuuf hin laattu yoo ta'e illee gadameessa keenya faa cufi jedhanii harmootiin keenya abbootiin keenya kadhachaa turan jechaadha. Baay'ee isaanii kaasuu dandeenya. Egaa dhugaadhumatti yeroo sanaa fakkii sanarraati sagaleen guddaa, sagaleen cimaan akkas jedhu dhaga'ame. Ilma maqaan isaa guddaa, qulqullinni isaa akka ergamoota Waaqayyoo ta'e. Qulqullinni isaa akka ergamoota Waaqayyoo kan ta'e. Qulqullinni isaa akka qulqulluu Mikaa'eliidhaaf qulqulluu Gabri'eelii kan ta'e. Lubummaan isaas akka Melkiiseedeq kan ta'e. Dhugaamatti kennaa ajaa'ibaa kan isaaf laatame, kan akka Yohaannis cuuphaa uumaa isaa kan cuube, kan akka raajicha Eeliyaas biyya jiraatotaatti kan ol ba'e, ilma akkasii deessa kan jedhu sagaleen samiirraa dhaga'ame fakkii sanarraati jechaadha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Nama ajaa'iba hojii Waaqayyoo kana. Akkuma Waaqayyo waadaa seeneefitti Waaqayyo waan dubbatee yeroo isaa fi sa'aatii isaa eegee raawwata. Namni garuu waadaa yoo seene yeroo isaaf sa'aatii isaa eegee raawwatu nama dadhabaadha waan ta'eef. Waaqayyo garuu amala dadhabbii tokkollee kan hin qabne, amalummaa isaa amalummaa keenya godhatee jedhanii abbooliin akka dubbatan. Foon dhala namaa uffatee foon giiftii keenya maaramii dhiiga ishee fudhatee tawaayidoodhaan kan dhalate. Dhugaamatti tawaayidoodhaan nama kan ta'e, suuxa kan guddate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waadaa yoo namaaf seene dhugaamatti waadaan san sharafamu. Akkuma jedhe waadaa isaa kanaan bifa ajaa'iba ta'een Aqeleesiyaan mudde 29 Gabra Manfas Qidduusiidhaan deesse. Maqaa daa'ima dhalatees kan moggaase ergamaa Waaqayyo qulqulluu Gabri'eeliidhaan mogga'e. Maqaan isaas garbicha yookiin tajaajilaa hafuura qulqulluu jechaadha. Gabra Manfas Qidduus jechuun tajaajilaa hafuura qulqulluu jechaadha waan ta'eef. Ergamaa Waaqayyo qulqulluu Gabri'eeliin mucaa kanaa maqaa isaa yeroo daa'ima isaatiin moggaase. Gaafa dhalatu immoo waan ajaa'iba ta'e, waan dinqii ta'e keessaa gaafa dhalatu abbaaniif galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u jedhee yeroo sadii Sillaaseedhaaf sagade. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa dhugaamatti daa'imman Waaqayyoon beekanii har'a dhalatte daa'imni har'a dhalatte Waaqayyoon galateeffachuu miti. Nama meeqatu utuu beeku, utuu wangeela dhaga'u, utuu manni kiristaanaa isa barsiistu waan jal'inaa hojjeta. Qooda Waaqayyoof galata dhiyeessu dhiisee Waaqayyoon kan arrabsu har'ammoo guutee ba'e jechaadha. Garuu Waaqayyoo hojiinsaa ajaa'iba dinqisiisaadha jechaadha. Ammas dukkana keessaa gara ifaatti kan na fidde galanni siif haa ta'u jedhee jechaadha. Guyyaa dhalatan irraa eegalanii waan dinqiif ajaa'ibaa ta'e immoo harma haadha isaanii hin hoone. Harmeen isaanii harma isaanii hin hoosisne. Yeroo kanas dinqii ta'ee kanaati isaanii fi warri achi jiran hundis ni ajaa'ibsiifatan. Hojii Waaqayyoo waan ta'eef, dinqii Waaqayyoo waan ta'eef ajaa'ibsiifatan. Hojiin Waaqayyoo dubbatameen dhumu waan ta'eef, hojiinsaa ajaa'ibsiisaa dinqisiisaadha waan ta'eef hin dinqisiifatan. Waggaa 3 erga guutaniin booda ergamaa Waaqayyoo inni guddichi lammaffaa kan ta'e, hangafa ergamootaa lammaffaa kan ta'e qulqulluu Gabri'eeliin Waaqayyoo biraa ajajamee ajaja uumaan isaa isatti raawwachuudhaaf daa'imicha harka haadha isaarraa harmee isaarraa fuudhee gara awwaalaatti geesse. Hoogganaa gadaamichaan immoo waan daa'imni kun nyaatuuf dhuguuf yaadda'in inni sagalee Waaqayyoo qofaan jiraata jedhe. Keessumaa keessatti nuti waan nyaannuuf, waan dhunnuuf, waan ittiin ollee bulluuf dhiphanna. Abbootiin keenya darban garuu waa'ee mootummaa Waaqayyoof dhiphatu. Nyaanni isaanii galata Waaqayyoo ture. Nyaanni isaanii dhugaatiin isaanii dubbii Waaqayyoo ture. Nuti garuu Waaqayyo nu danda'a, keessa nu dabarsa. Barri yoo cime bara keessatti wanti hin taane hin jiru waan ta'eef bara keessa nu dabarsa jennee qooda Waaqayyoodhaan waaqessuu sinu dhugaamatti warri qooda isaaf galata dhiyeessinu
nuti garuu laphee keenyaadhaan jireenya keenyaaf yaaddomna. Kunoo Waaqayyo akkasittiidhaan sagalee isaatiin nama jiraachisa. Galanni isaatiif haa ta'u. Dhugaamatti gaa ergamaa Waaqayyo qulqulluun Gabri'eelinis gara samiitti ol fuudhee iddoo baay'ee isa daawwachiise. Kana boodas diqqonnaa ta'ee akka Isxifaanos askeemaa kaawwatee ni monokkose. Erga aangoo lubummaa fudhatee tsoomaaf kadhannaa baay'ise. Tsoomiif kadhannaa waan salphaa miti. Namni tsoomu, namni kadhatu kennaa Waaqayyo biraa kennaa adda ta'e argata. Seexanni hin dandeessu. Nama tsoomee Waaqayyoodhaan kadhate, nama Waaqayyoodhaan tsoomee galata isaaf dhiyeesse, seexanni daabiloos illee hin danda'u jechaadha. Kanaaf kadhannaaf tsoomii waan salphaa miti. Kana booda namarraa addaan ba'ee kan waala keessas qophaa jiraachuu eegale. Namarraa addaan ba'ee, fira isaarraa addaan ba'ee, lammii isaa dhiisee kan waala keessa qophaa jiraachuu eegale. Akka duuka buutota Waaqayyoo barattoota 12 gargaartota warra 72 kennaan dinqiin fayyisuun Waaqayyoo keenya biraan kennameef nama seexanirra bulee seexanarraa baasaa, kan dhibame fayyisaa, kadhannaa isaatiin dhukkubsattoota dhukkuba isaaniirraas ni fayyu turan. Yeroo kana ture egaa ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eeliin gara samiitti ol isa fudhatee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sitti geesse. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis erga eebbiseen booda akkas jedhe. Kadhannaa keetiin lubbuun baay'een abidda keessaa ni ba'a. Baay'ees namarraa adda ba'i jiraadhu. Kadhata keetiin kan ijaan hin agarre ni fayyuu, kan qaamaan miidhaman dhaabbatanii sirraanii ni deemuu jedhe. Maarree Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo foon namaa uffatee addunyaa kanarra naanna'ee barsiisaa ture. Waan xinnoo irratti kan amaname, waan guddaarra jedhee isan kaa'aa jedhe. Waan xinnoo kan jedhamte biyya lafaa kana, addunyaa darbitu kana, addunyaa gatii hin qabne kanaadha. Addunyaa bor gubattee baduudhaaf jirtu tansaa isee gubaa irratti. Waan guddaa kan jedhame mootummaa Waaqayyoo daangaa kan hin qabne, lakkoomsa kan hin qabne, mootummaa Waaqayyoo isa bara baraa jechaadha. Kanaaf iyyuu abbaan keenyas waan darbitu waan xiqqoo irratti Waaqayyoof amanaman. Gooftaan keenya nama eebbisuunis waan salphaa miti. Harka isaarra kaa'ee sagaaf Addaamiidhaan uume sana guyyaa jimaatarra kaa'ee eebbise. Waaqayyos leencaa fi qeerransa waliin akka jiraataniif leenca 60 fi qeerransa 60 ni kenneef. Kana boodas bineensota kana maalan nyaachisa jedhanii Waaqayyoodhaan gaafatan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis waan isaan nyaataniif yaadda'in, waan isaan nyaataniif yaadda'in, waan isaan dhuganiif yaadda'in. Bineensonni kunoo qeerransa 60 fi leenci 60 kun iddoo majjata miilla keetii arraabanii oolanii ittiin bulu jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuti garuu biyya lafaa kana keessatti qaala'insi jireenyaa nutti cimeera. Nagaa dhabuun nutti cimeera. Addunyaan kun qormaata nuti taateetti jennee yaaddomna. Kunoo Waaqayyo nama fakkeenya isaatiin uume sana miti. Nama fakkeenya isaatiitti fakkeessee uume. Ergamootaan olitti nama kan uumeen miti. Dhugaamatti kunoonnoo bineensotayyuu awwaara isaa abbaa keenya arraabanii akka isaan bulan isaaniin taasisaa ture. Nuyi jireenya keenyaaf maaf yaaddomna? Kunoo warri Waaqayyotti amananu akkasittiin badhaasa Waaqayyo biraa argatanii. Yeroo kana ture egaa ergamootinis waan kana gaafa dhagaan ni gammadan. Yeroo bakka isaa duraatti deebi'us mataa isaarraa eegalee hanga lukaatti rifeensi ni biqileef, dheerinni rifeensa isaatiis ciqilee tokkoof walakkaa ture. Rifeensa jechaadha akka uffannaa uffanneef iyyuu rifeensa ta'e akka isa golguuf, akka isa gargaaruuf. Abune Gabra Manfas Qidduusis abbaan keenya abboon nafa isaatiin jabaadhu, nafa isaatiinis jabaadhu. Waaqayyo duras qullaa kee dhaabbadhu cimi jedhanii of jajjabeessaa turan qaamuma isaaniin. Halkanis guyyaas Waaqayyoon immoo kadhachuutti baay'ee cimaa turan. Kanarraan kan ka'e foonni isaaniis hanga gogutti langa lafeetti maxxanutti sagadaa baay'isanii kadhachaa turan. Keessumaa keessatti nyaatas dhugaatis hin qaban waan ta'eef. Mootummaa Waaqayyoof jedhanii saddaan of baasa waan ta'eef. Waaqayyos akkuma raajicha Ermiyaasiin gadameessa haadha keetii keessattin si filadhe jedhee matsaafa raajii Ermiyaas
boqonnaa tokko lakkoomsa 5 gubbaarratti akka dubbate abbaan keenya Abboonis gadameessa harmee isaanii keessatti osoo hin dhalatiin fuula dura filataman warra Waaqayyo filate, warra Waaqayyo kabaje, warra Waaqayyo kan sa'aatii taasifate eenyutu hadheessuu danda'a, eenyutu salphisuu danda'a jedhe qulqullichi Phaawulos Roomee boqonnaa 8 lakkoomsa 33 kaasee dhugaamatti akka kanatti filatame. Kadhannaa isaatiinis lubbuun namoota hedduun Waaqayyo biraa araara argataniiru. Namoonni baay'een addunyaa kana keessa jiraatan qulqulloonni hin barbaachisan, qulqullootaaf sagaduun, qulqullootaaf galata dhiyeessuun hin barbaachisan jedhu kun dogoggoraadha. Waaqayyo namootaaf jedhee namootaaf dhiifama godheera. Maarree seera uumamaa boqonnaa 18 gubbaarratti Waaqayyo osoo magaalaa Sodomiidhaaf Gamoraa osoo hin balleessin fuula dura Abrahaamiidhaan namni qulqulluun magaalaa kana keessa namni 50 yoo jiraate dhiifaman godhaa yoo namni qulqulluun jiraate jedhee ture. Yeroo abbaan keenya Abrahaam Waaqayyoon kadhatee ture, maaloo yaa Waaqayyo gaafa inni jedhee boo'ee kadhachaa ture. Waaqayyo namootaaf jedhee namootaaf dhiifama godheera jechaadha. Dhiifama godheera. Kanaaf Waaqayyo biraa waadaa guddaa, qalkidaanii guddaa Waaqayyo irraa fudhataniiru. Nama seenaa kee barsiise, nama yaadannoo kee godhe, nama maqaa keetiidhaan kadhate dhiifatama cubbuu isaaf nan taasisa, kennaa koos isaaf nan kenna jedhee Waaqayyo umurii isaa waggaa 300 yeroo inni guutu waadaa guddaa kana kenneeraaf jechaadha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waadaa abbaa keenya kanaanis namoonni ibiddaa ba'aniiru, ibidda gaannam jechaadha. Egaa Abune Gabra Manfas Qidduus gara biyya Itoophiyaa qeerransaawota fi leencota isaanii waliin saragaallaa qilleensarra taa'anii Waaqayyo qilleensa isaaniif abboomee qilleensaan gara biyya keenya Itoophiyaa dhufaniiru. Qeerransa 60 fi leenca 60 wajjin. Ergamaa Waaqayyo qulqulluun Gabri'eelinis gara iddoo midira kabdiitti isaaniin geesseera. Iddoon kunarraa Shawaa Kibbaa keessatti argamte jechaadha. Sanaan booda gara tulluu Zuqqaalaa yookaan Cuqqaalaatti isaan fide. Hora tulluu Cuqqaalaa biras dhaabbatanii biyya keenya kallattii arfaniin biyya keenya Itoophiyaa eebbisaniiru. Maqaa Abboo jedhullee kan kenneef uummatuma Oromoo naannoo sana jiraatantu kenneefi jechaadha. Egaa abbaan keenya Abboon hora sana keessa waggaa 100 dhaabbatanii Waaqayyoon kadhachaa turan. Hora sana keessa jechaadha. Yeroo kadhatanis yaa Waaqayyo biyya kanatti araaramii, saba kanatti araaramii, uummata Itoophiyaaf dhiifama godhe jedhanii waggaa 100 jilbeenfatanii bo'anii kadhachaa turan. Mimmaan isaanii dhangalaasanii seexannis kaabaa kibbaa dhufanii guyyaa guyyaatti isa rakkisa ture, ni waraanas ture. Kana booda gooftaan keenya gara isaa dhufee as keessaa ba'i, namoota Itoophiyaatti araarameera jedhe. Namoota Itoophiyaadhaaf dhiifama godheera. Iddoo amma dhaabbachaa jirtu kana ba'i jedhe. Sagalee isaa tokkichaan akkas jedhe gooftaan. Sagalee isaa tokkichaan deemi jedhe. Ammas keessaa ba'i jedhe waggaa 100 dhaabbatee namaaf kadhatu miti. Nama guyyaa tokko namaaf kadhatu yoo waan salphaa miti. Waggaa 100 jechaadha. Jaalala uummata Itoophiyaaf qabuudhaaf jecha. Dhugaamatti gaa yemmuunni waggaa 7 biyya midire kabdee dhaabbatanii kadhatanis seexanni Daabiloos diina hojii gaariiti waan ta'eef, nama waan gaarii hojjetu hin jaallatu waan ta'eef utuunni jabaatee dhaabbachaa jiranii, utuu isaan cimanii kadhachaa jiranii ija isaa keessaa dhangalaase agartuusaa. Ija isaanii lamaan yogguunni keessaa fudhatu, isaan garuu kadhannaadhaan addaan hin kunne. Keessumatti immoo yeroo seexanni kana godhu kadhannaadhaan butamanii hafuura qulqulluudhaan jiru malee. Yeroo kana ergamooti Waaqayyo warri isa eegaa turan, isaa wajjin taa'aa turan. Hamaarraa, badiisarraa, du'arraa si eegu jedhee abbaan keenya Museen akkuma inni nuu caafe sana seera ba'uu 23:20 irratti qulqulluu Mikaa'eliidhaaf qulqulluu Gabri'eelis dhufanii fuuldura isaa dhaabbatanii ija isaa irratti hafuura itti baafataniif jedhanii yeroo kana iji isaas hin deebi'e. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Yommuu isaan gara tulluu Cuqqaalaatti deebi'anis
Sillaasee uumaan keenya inni mana Abrahaamitti argame mana isaaniitti argameera. Waaqayyo warra isa jaallatan warra isatti dhiyaatanitti hin argama waan ta'eef warra jaalallee isaa ta'an warra isaaf addaan ba'an warra isatti amananiif Waaqayyo isaanitti hin dhiyaata waan ta'eef jechaadha. Egaa dhugaadhumatti gooftaan keenyas gara tulluu cuqqaalaatti deebi'i. Seexana waggaa 100 si qoraa ture, si dhiphisaa ture, dhabamsiisi. Ergamoota koo siif nan ergaa ittiin jedhe. Yeroo sanas Abboon bakakkaan rukutuu waan kennameef ergamoota sana ala takkaa rukutee baddu baaseera. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa abbaan keenya Abboon ajaa'iba hedduu hojjetaniiru. Ajaa'iba isaan hojjetan keessaa tokko gurra isin buuseen barumsa keenya kanarraa kan ittiin golomnu ta'a. Abbaan keenya Abboon ajaa'iba isaan hojjetan keessaa tokko yeroo Abune Saamu'eel warri Waaldibbaa leenca tokko yaabbatanii leenca tokko irratti immoo kitaaba isaanii fe'anii isaan gaafachuu dhumnaan leencoti Abune Saamu'eel leencoti Abboo jalaa nyaatan. Abbaan Saamu'eel garuu eebbarraa fudhachuuf gara isaanii dhaqanii barakatarraa fudhachuuf dhaqan. Leenci abbaa keenya Gabra Manfas Qidduus garuu leenca abbaa Saamu'eel jalaa nyaatanii. Gaafa isaan leenca isaanii jalaa nyaatanii abbaan Saamu'eel gaafa kana argan ni na'an. Maali yaa abboo koo yaa abbaa koo anoo eebba keessan fudhachuufan dhufee jedhanii gaddinaan qulqulluu Abboon immoo leenca isaatiin kottaa tufaa waan isiniif hin eeyyamamne maaf nyaattanii? Waan isiniif hin eeyyamamne maaf raawwattanii? Leenci isaanis dhaga'anii tole jedhan. Gaafa namni Waaqayyo wajjin jiru bineensi ajajamaaf nama miti. Gaafa namni Waaqayyo wajjin ta'u bineensatu namaaf ajajama. Gaafa namni seera Waaqayyo eegu, gaafa namni abboommii Waaqayyo eegu, gaafa namni Waaqayyoof addaan ba'u, gaafa namni seera Waaqayyo eegu bineensotatu dhala namaadhaaf sagada. Bineensotatu ajajama. Kottaa siloo Waaqayyo uumaan koo inni isinin uume inni naan uume awwaara miilla kootti nyaattu jedhee isiniif eebbiseera. Waan isiniif hin eeyyamamne maaliif nyaattan kottaa tufaa jennaan leenconni isaanii in tufan. Gaafa tufanis maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiidhaan kadhatanii harka isaanis fannoo taasisanii gaafa isaan ittiin jedhanii ajajan maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin kaasaniiru. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa dhugaadhumatti jireenya keenya keessatti qulqulloota Waaqayyoo kabajuun, qulqulloota Waaqayyoo yaadachuun, qulqulloota Waaqayyoodhaa eebba fudhachuun jireenya namaaf laata. Barakata guddaa namaaf laata. Warri isaanitti dhiyaatan isaan faana ta'an jireenya bara bara argatan malee namni bade hin jiru waan ta'eef jechaadha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa walumaa galatti abbaan keenya Gabra Manfas Qidduusin ajaa'iba hedduu hojjetaniiru. Akkuma mata duree barumsa keenyaa irratti mataa qulqullootaarra eebbatu jira jenne Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 ogeessichi Solomoon akkas jedhe akkuma inni nuu caafee nuu kaa'e. Isaanitti dhiyaannee gaafa ji'aa yaadannoo isaanii taasisnee gaafa waggaadhaan yaadataman immoo ayyaana waggaa isaanii irratti argamne yoo dhaquu dadhabne illee bakka teenye isaanii yoo yaadanne eebba guddaa qulqulloota Waaqayyoo irraa arganna jechaadha. Akka eebbifamnuuf Waaqayyoon nu haa dandeessisu. Walumaa galatti abbaan keenya Abboon biyya Itoophiyaa keessa waggaa 262 jiraatan. Biyya Gibxi immoo waggaa 300 jiraatan. Walumaa galatti waggaa 562 jiraatanii dachee kanarraatii waggaa 562tti addaan bahaniiru. Egaa waa'ee qulqullootaa ilaalchisee dubbii Waaqayyoo akkas jedha. Yaadannoon qulqullootaa baraa hanga baraatti jedhe qulqulluun Daawit faarsaa 111 qannifii keessatti 112 lakkoofsa 6 gubbaa irratti yaadannoon qulqullootaa baraa hanga baraatti jedhe. Bara baraan yaadatamu barri isaan itti yaadataman daangaan qabu jechaadha. Daangaan qabu lakkoofsa hin qabu. Bara baraan yaadachuun immoo maal namaaf laata. Waa'ee du'a isaanii immoo ilaalchisee yeroo lubbuun jiranis yeroo erga sana addaan ba'anis yaadachuun duunni qulqullootaa ulfina qabeessa jedhe faarsaa 115
lakkoomsa 15 gubbaarratti. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoomsa 7 gubbaarratti immoo guyyaa guyyaatti yaadachuun, waggaa waggaa yaadachuun, ji'a ji'a yaadachuun, sa'aatii Waaqayyo nama dandeessite isaanii yaadachuun eebba namaaf laata jedhe. Yaadannoon qulqulloota eebbaaf jedhe. Yaadannoon eebbaaf jedhe. Isaaniin gaafa yaadannu waan xiqqoo hojjennee, waan xiqqoo yaadannee isa daangaa hin qabne Waaqayyo biraa argannaa jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa adda biraa akka hin irraanfatamneef maqaan isaanii fuuldura Waaqayyootti galmee isaa irratti barreeffamee jira jedhe. Matsaafa Raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoomsa 16. Akka hin irraanfatamneef, yaadannoon isaanii akka hin irraanfatamneef, maqaa isaanii dha'uun akka hin irraanfatamneef galmee jireenyaa irratti maqaan isaanii caafamee jira jedhe. Matsaafa Raajii Milkiyaas 3:16. Waaqayyo karaa qulqulloota isaatii ajaa'ibsiisaadha. Faarsaa 68:35. Karaa qulqulloota isaatii ajaa'ibsiisaadha, dinqisiisaadha. Isa xumuraa irratti waa baay'eetu jira waan ta'eef wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoomsa 40-42 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Maqaa nama qulqulluu tokkoon bishaan qabbanaa birciqoo tokko namni buusee namaaf kennu gatii qulqulluu sanaa ni argata jedhe. Gatii qulqulluu sanaa arraba isaan dubbate gooftaan. Waan gooftaan dubbate soba hin qabu. Waan gooftaan dubbate mudaa hin qabu. Waan gooftaan dubbate keessa deebii hin qabu. Waan ittiin mari'adheen kana mari'adheen murteessan qabu. Mootonni biyya lafaa waan namaa murteessuudhaaf, aangawoonni biyyaa, qondaaltonni addunyaa kana keessa jiraatan, hooggantoonni addunyaa kana maree isaaniin barbaachisa waa murteessuuf. Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos waan namaa raawwachuudhaaf maree tokko san barbaachisu. Isan barbaachisu Waaqayyo keenya eenyu wajjin kan mari'atu miti. Kanaadhaaf gatii nama qulqulluu sana argata jedhe. Har'a qulqulluu abbaa keenya abboo yaadannee gatii inni Waaqayyo biraa argate, jireenya inni Waaqayyo biraa argate arganna jechaadha. Kan akka goonuuf Waaqayyo nu haa dandeessisu. Araarsummaan giiftii keenya maaramii nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise galanni Waaqayyootiif haa ta'u.